Wantoota chaayinal yuutuubii keenya Saadeen Dinazii jalatti argamtan nagaa keessanii baga rabbiiwwan asiin ga'e. Har'a aappii tokkoon qabadhee dhufee aappichis maali feekii jechuudha. Feek meesenjerii yeroo ammaa namni maqaa sobee jechuudha. Maqaa wal xureessee waan adda addaatiin wal sobu jechuudha. Utuu isin hin barreessin akka waa isin barreessitaniitti asinitti deebisaa. Isa kana isin barsiisuu barbaadeetan jechuudha. Fakkeenyaaf hoo Jawaariin fudhattan, Addisuu fudhattan, Abiyyi abbaa barbaadan fudhattanii jechuudha. Barreessuu dandeessu. Isa kana irratti eessa argattu? Pileestoorii keessa galtu. Pileestoorii keessa edda galtanii asii fakkeenyaaf meesenjera irratti jechuudha. Meesenjera irratti asirratti booda kan barbaadan buufachuu dandeessu jechuudha. Kunoo feek meesenjeriin baay'eedha. Uuma hunda jechuudha. Feekii miseej minaamin amma ammaa itti fayyadamaa feek meesenjer for FB jedha. Isa kana ittiin fayyadamaa jechuudha. Kunoo asii kanatti jechuudha. Kanatti fayyadamaa. Kanatti hangatiin gadi buufadhee jiruuf asirratti oopiniin godhaa jechuudha. Oopiniin godhaa. Oopinii amma itti eegaa beeksisa irra galee oopinii godhee jedhee asirratti galaa jechuudha. Asirratti edda galee amma kireetii chaatiin godhaa jechuudha. Abbaa sana abbaan barbaade asirratti eddan barbaade amma asirratti fakkeenyaa fi Jawaar irratti fudhadhaa. Jawaariin maqaa balleessuun barbaade jechuudha. Jawaar Muhammad asirratti barreeffadhe seef godhaa jechuudha. Sana booda maaliin godhaa? Asirra deemuun qaba laadiin piroofaayilii isaa sana dhaqeen fidachuu qaba. Piroofaayilii isaa sana dhaqee sirraa fideen piroofaayilii isaa jechuudha. Dhiifama beeksisa irra galee beeksisa irra galee asirratti jechuudha. Kunoo kanarratti maqaa Jawaar kan asirratti piroofaayilii isaa sila gadi buufadheera jechuudha. Dhaqee feesbuukii isaa eddan gadi buufadhee booda asirratti kunoo jechuudha. Asirratti suuraa isaa rukutadha jechuudha. Kalasaan manaa fideera jechuudha. Amma suuraa Jawaaru manaa fideera akka waan onlaan irra jiru naa fideera jechuudha. Amma asirratti Jawaariin nagaan gaafadhaa. Fakkeenyaaf assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh akkamii jedhaanii asirratti wanti isinii galuu qabu jechuudha. Asirratti barreessitaniitu amma wanti isinii galuu qabu bakka kanatti jechuudha. Iddoo kanatti immoo amma innaa ergoo jettan seendii kanarra akkana gootanii jettanu isii kana jechuudha. Seendii yoo ta'e isinii riisiivii isiin kana immoo isa Jawaariin fakkeessanii amma gootiin ergaa jiruuf seendiin godha. Asirratti ergaa jechuudha. Amma ilaaleera jechuudha. Silma feekii waan ta'eef amma Jawaar ilaaleera. Asirratti amma immoo Jawaariin ta'een deebisaa jechuudha. Waalaikum salaam warahmatullaahi wabarakaatu jedhee jechuudha. Asirratti deebisa. Nagayaa qabaa jedhama fakkeenyaaf isuma ta'e asirratti jechuudha. Nagayaa qaba. Kana booda asirratti Jawaariin ta'e jechuun kunoo si gara gadii kanarratti jechuudha. Kunoo kanarratti isinii eenyudha. Akkana godhee isinii deebisa jechuudha. Isuma ta'e. Amma akkanatti barreessinee deemuu dandeenya jechuudha. Amma waan barbaadanii waa'ee biyyaa, haala biyyaa, haalli Oromiyaa keessaa akkamii, haalli biyya keessaa akkamii jedha. Fakkeenyaaf amma Jawaariin gaafadha. Akkamii maal amma kun asirratti kun argaattu seendiin godhaaf jechuudha. Inni immoo maallaan jedha amma haalli biyya keessa yookiin bilchiginnaatu maqaa shaniitiin shaniin biyya maqaa shaniitiin biyya keessa olii gadi fiiddee dargaggoo hidhaarti yookiin ajjeesaarti jedhee akkanatti barreessuuf qaba. Barreessaa jechuudha. Jawaariin keessa dargaggoo uummata fakkeenyaaf uummata nagaa mana hidhaatti guuraa jirtiin jedha.
asirratti jechuudha akkana godhee kunoo sagara gadii kana irratti rukuta jechuudha. Amma fakkeenyaaf kana jawaarii barreesseeraami asirratti barreesseera jechuudha jawaariin fakkaadde jechuudha. Amma pirofaalii tokkootii kana jechuudha fakkeenyaaf ani amma asirratti kan koo kana barreessuun barbaada jechuudha. Asirratti immoo akka waan walii barreessine fakkeessuuf fakkeenyaaf akka Daani'eel irra godhaa ture jechuudha. Asirratti deemtanii jawaariin kana jechuudha. Asirratti baatanii amma immoo maqaa kootiin banadha jechuudha. Asirratti immoo amma immoo gara biraa asirratti banuu danda'a jechuudha. Asirratti maqaa nama biraatiin tarree kana fiduu danda'a jechuudha. Asirratti maqaa nama tokkootiin eenyutu amma immoo kireetii lafa nama barbaaddan fakkeenyaaf addisuu taa'ama asirratti barreessuu nama walii barreessee jettanii eenyuttan amma fakkeenyaaf qeerroo waliin ceeruun jedha fakkeenyaaf maal fagoon nannu qeerroo leenca iluu jawaariin fakkeessuu dheetanii akka waan barreesseetti asirratti seefii godha pirofaalii koo asuma deemeen asirratti jechuudha feesbuukii koo irraa gadi buufadha jechuudha amma akka inni olii ganna duraan rukunne jechuudha asirratti suuraa kana gadi buusuun qaba jechuudha. Suuraa kana dirqama gadi buusee asirratti jechuudha. Asirraa gadi buufadha. Seef asirratti godhadheen amma feek chaatii meeqaa jechuudha feekii kana bira dhaqaa sila asirratti eenyu dheeraa waan ta'eef amma lo'aadiin qedaaraa. Beeksisa gatii fedhiifama asirratti jechuudha. Maqaa koo kana irratti asirratti ammas beeksisa dhufe. Maqaa koo kana irratti suuraa eenyuchuu barbaadde jechuudha. Asirratti suuraa kana eenyuchuu barbaaddu isa kana jechuudha. Suuraa kan kun irra kaa'a jechuudha. Suuraa kan kun irra kaa'a. Fakkeenyaaf ilaa waan feek chaatii ta'eef liiviing yookiidha asirratti jechuudha. Fakkeenyaaf biyya barbaaddan jijjiirtu your friend on Facebook ምናምን liivii ምናምን isa jedhu asirratti jijjiiruu dandeessa jechuudha. Laayinii isaa maaloo isaa yookiin amma biyya kanarra jira iddoo biraa fa'iitti jijjiiruu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf kan koo Saawud Arabiyaa jidda asirratti fakkeenyaaf akkana godhee laafuma barreeffama kana jechuudha. Dhugaama fakkaanne amma jawaarii waan barreessu amma asirratti kaachee waa hunda barreessuu danda'a jechuudha. Kanumaanii arras waan akkanaati kan nama barbaadan jechuudha. Bakka kanarratti laafuma bakka fakkeenyaaf kan Daani'eel soodatan UK jedha fakkeenyaaf kan jawaarii irratti asirratti gatii feekii ta'eef jechuudha. Feekii dhiifama beeksisa galee. Lawan kana wallaree asirratti jechuudha. Amma jawaariin UKdha asirratti jechuudha. Feekii gatii ta'eef jechuudha. Biyya jawaariin guunne asira asirratti kanaan baruu dandeessu. Namoonni tokko tokko garuu biyya iddoo jawaarii jiru feesbuukii isaa jiru bakka itti kana jijjiiruu qabdu jechuudha. Akkuma fakkeenyaaf kan koo irratti jijjiireetiin agarsiiseen jedha. Chaanalii kana sabiskiraayib godhaa laayik sheer hiriyoota keessaniif ergaa waan kanatti fayyadamu jechuun addaan baafadhaaf malee namatti hin ta'u dhorkaadhaan siniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.